Tole gaaffiif deebii qabna. Gaaffiif deebii keenya yeroo itti fufnu ta'a. Gaaffii tokkoffaa maqaan kee eenyu? Abbaan koo Rabbumaadha. Tole gaaffii lammaffaa yoo fuudha geessu eenyuun fuutaa? Gandi koo asi. Baay'ee gaariidha. Gaaffii sadaffaa magaalaa Jaajii deemtee beektaa? Bakki jireenya koo Galaana. Gaaffii arfaffaa koodeen kee eenyu fa'i? Nyaadheetaan dhufe. Gaaffii shanaffaa mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? Kutaa 5 keessatti al torban qofe. Bareeda deebiin kee. Gaaffii ja'affaa ilkaan meeqa qabda? Ani barnootatti baay'ee cimaa. Gaaffii torbaffaa lukkuun guyyaatti buuphaa meeqa buustii? Haadha manaa hin qabu. Gaaffii saddeettaffaa jaalallee qabdaa? Haati koo na jaallatti garuu na kabalti. Tole gaaffii salgaffaa mucaan kee hangafaa eenyu jedhama? Abbaan koo niitii 7 fuudhe. Baay'ee gaariidha. Gaaffii kurnaffaa fi isa dhumaa har'a buna dhugdeettaa? Kaleessa marqaa nyaadhee dhufe. Gaariidha. Deebiin nu deebifte bareeda. Wayitii itti aanutti yookaan guyyaa itti aanutti haala gaariin akka nu dhiyaattu siin jenna. Galatoomne.